Taphataan sarara fuulduraa Tottenham Hotspur Son Heung-min ganna kana kilabicha akka gadhiisu beeksiseera. Kilaba Major League Soccer Los Angeles iddoo qubannaa isaa ni ta'a eegama. Abdurrahman Amin. Son is going to steal it from Pickford. It's a gift. Last season's top scorer will take it. Kilabni London Tottenham Liigii Awurooppaa shaampiyoonii ta'uun waggoota 17 booda waancaan erga walitti araaramee kaka'umsa olaanaa irratti argama. Hirmaannaa Champions Liigii Awurooppaas waan argateef leenjisaa haaraa Toomaas Firaank qacaruun taphattoota haaraanis garee isaa ijaaraa jira. Amma immoo dubbiin mana isaanii keessaa gadi baatee waan argaa fi dhageettiif illee toltuu miti. Deeggartoota kilabichaas hedduu rifachiifte. Innis taphataan sarara fuulduraa kilabichaa fi dursaan taphattoota Son Heung-min kilabicha gadhiisuuf gaafachuu isaati. Sun erga Tottenham gadhiisee booda gara Ameerikaa imalee Major League Soccer keessatti Los Angelesiif taphachuuf fedhiin isaa guddaa akka ta'es barruunsa atileetik ni akeeka. Spurs ammatti qophii bara dorgommiif biyya baay'ee Eeshiyaa Kooriyaa kibbaatti yoo argamu boru tapha madaallii ga'umsaa Newcastle United waliin taphata. Son Heung-min tapha xumuraa kilabichaas biyya isaa fi jaallattoota isaa duratti dursaa taphattoota kilabichaa ta'ee taphataafis eegama. Leenjisaan kilabichaa Toomaas Firankis kanuma jedhani. Son Heung-min bara 2015 paawundii miiliyoona 22 Bayer Leverkusen irraa Spursiif erga mallatteessee waggoota 10 lakkoofsiseera. Taphoota waliigala 454 kilabichaaf taphateenis goolii 173 galcheera. Lammiin Kooriyaa kibbaa Son Heung-min bara 2023 Harikeen erga kilabicha gadhiisee booda aantummaan kilabicha tajaajilaa ture. Bara dorgommii 2024-25 sababa miidhamaatiin taphoota liigichaa 8 hin taphanne. Isa malee kilabichi hedduu rakkachaa turuun isaa ni yaadatama. Liigicha sadarkaa 17ffaan yoo xumura bara dorgommiitti gara ga'umsaatti deebi'uun karaa qaxxaamuraan Champions League Awurooppaa akka hirmaatan godheera. Innis waancaa liigii Awurooppaa akka injifatan gargaaruun gootummaa isaas agarsiisee hongee waancaa waggoota 17f kilabicha irra tures irraa kaaseera. Amma garuu nagaadhaan machuufi. Step over goal. Spurs have struck once more, and that is special. That is brilliance from Heung-min Son. Toomaas Firaank Anjee Postecoglou bakka bu'uun leenjisaa kilabichaa erga ta'anii booda taphattoota murteessoo kilabichaa waliin yeroo baay'ee akka mari'atan dubbatu. Son Heung-min barri koo Tottenham waliinii goola bameera jedhees akka itti hime Toomaas Firaank dubbataniiru. Tottenham taphataa kana filannoo waggaa tokkoon waliigaltee isaa dheeressuu qabu sana fayyadamee yoo tursiises ga'umsa sanaan nan tajaajilu jedhee sodaataa jira. Son murtee kanaan booda yaada kenneen Tottenham keessatti hamma danda'een waan humna kootii gumaacheera. Galma barbaadus gaheera. Amma yeroon kan qormaata jireenyaa haaraa itti eegaluudha jedhe. Waggoota 10f kilabaa fi deeggartoota jaallatamoo waliin ture. Seenaa gaariis galmeessineerra jedhe. Sun dubbii kana miseensota garichaa hundatti osoo hin taane taphattoota muraasa isatti dhihaatan qofaan akka gahees atileetik gabaaseera. Tottenhamiif kabaja guddaa qaba. Kilabichis waan hedduun na gargaareera. Kun ammoo murteewwan jiruu kiyya keessatti murteesse keessaa isa ulfaataadha jedhe. San mucaa xiqqaa waggaa 23 afaan Ingiliffaa hin beeynetu kilaba kanatti dabalame. Kilabichaa fi deeggartoonnis jaalala naaf kennanii amma nama guddaa ta'een deemaa jira. Oolmaa keessaniif galatoomaa jechuun imimmaaniin itti dubbate. Taphattoonni duraanii Tottenham Hugo Lloris fi Gareth Bale waancaa Major League Soccer injifachuun isaanii taphaticha garas akka imaluuf abdii itti horaniiru jedhame. Iddoon qubannaa Son Heung-min kana booda Los Angeles Galaxy ta'uun mala. Tottenham ammoo osoo waqtiin jijjiirraa ganna kanaa hin goolabamin taphataa muuxannoo qabu bakka isaa buusuudhaaf barbaadaa jira. He scored some stunners in his time, but none like that. Benjamin Sheshkon Manchester United jala Newcastle United filate jedhame. Kilaboonni Premier League lamaan Manchester United fi Newcastle United ganna kana taphataa sarara fuuldura RB Leipzig Benjamin Sheshkon mallatteessifachuu barbaadu. Akka gabaasa Slovenia argame ibsutti Benjamin Sheshkon Manchester United jala Newcastle United filannoo isaa godhachuun gabaafame. Kilaboonni lamaan bakka bu'aa Benjamin Sheshkon waliin yoo mari'atan taphaticha RB Leipzig waliin waliigaltee piroojeektii isaa qubsuu filachuu qaba jedhe. Kilabiin taphataa kana mallatteessifachuu barbaade paawundii miiliyoona 70 fi adeemsa keessa kan kaffalamu mallaqa dabalataa kaffaluufis ni dirqama jedhamee jira. Benjamin Sheshkon waggoota lamaan darbee taphoota 87 RB Leipzig taphatee gooliiwwan 39 galcheera.
leenjisaa Manchester United Ruben Amorim taphataa umrii 22 Benjamin Sesko mallatteessifachuu qofaan gareen isaanii guutuu waan hin taaneef taphattoota lama dabalata mallatteessifachuu akka barbaadanis ibsanii jiru. Bakka Andree Onana buusuuf Gianluigi Donnarumma barbaadaa kan jiru United kun milkoofni taanaan karra eegaa Antwerp Sané Lamens mallatteessifachuuf maqaan isa waliin ka'uurratti argama. Liverpool gaafii Alexander Isak mallatteessifachuuf gaafatee Newcastle jala kuffise. Newcastle taphataan sarara fuulduraa lammii Sweden Alexander Isak paawundii $100 fi $50 baase jechuun yoo tilmaamu Liverpool mallaqa kana gadi dhiyeessuu gabaafamee jira. Liverpool Alexander Isak mallatteessifachuuf paawundii $100 fi $20 adeemsa keessaa kan kaffalamuun dhiyeessuun ni yaadatama. Isak garee Newcastle gara Asia imaluun qophii gannaa taasisaa jiruun alatti argamu kilaba isaa duraanii Real Sociedad keessatti kophaasaa shaakala hojjechaa akka jiru ibsamee jira. Newcastle United bara 2022 paawundii $60 Alexander Isak Real Sociedad irraa yoo mallatteessifatu bara darbee taphoota 42 goolii 27 galchee jira. Ji'a darbe Liverpool paawundii $130 Isak mallatteessifachuuf barbaada jechuun yoo gabaasu amma yeroo jalqabaaf ifatti gaafii dhiyeesse. Guyyoota dhufan gidduutti gatii amma dhiyeesse paawundii $110 irratti dabaluun fooyyessee Newcastle United ni gaafataaf eegama. ESPN akka gabaasetti yoo ta'e garuu Liverpool gatii kana ol hin dhiyeessu waan ta'eef jijjiirraan Alexander Isak gara Liverpool taasisu gufachuu malee jechuunis ibsee jira. Everton ammoo taphataa ganna 19 Terra Dabling mallatteessifachuuf gaafii dhiyeessuu isaa gabaafameera. Arsenal taphataa sarara fuulduraa Victor Okoreej mallatteessifatus rakkoon carraa goolii uumuu yeroo gabaabaa keessatti furama jedhamee hin eegamu. Xiinxalaa oduu kanaa Abdurrahman Amin akka itti aanutti qindeesseera. Here's Odegaard exchanging passes with Rice and now Marino. Arsenal erga Pierre-Emerick Aubameyang bara 2020 Premier Leaguein goolii 22 galchuun xumuree bara dorgommii tokkotti taphataa goolii 20 fi sanaa ol galchuu dhabuun rakkachaa ture. Amma taphataa sarara fuulduraa Victor Gyökeres maallaqa guddaatti baasuun mallatteessisuun isa kanaaf deebii ni argataaf eegama. Kilabichi bara darbee shaampiyoonii liigichaa Liverpoolii gadi kilaba goolii xiqqaa keessummeesseedha. Garuu ammoo Liverpool waliigala goolii galcheen goolii 17 Arsenal caalaa galchuun isaa shaampiyoonii liigichaa akka ta'uuf isa gargaare. Rakkoon keessaa tokkodha. Liverpool kilaba peenaalitii hedduu 9 argatee hundaa fayyadamuun taphootas injifateedha. Waggoota kurnan darban keessatti kilaboota liigichaa 14 qofatu isaa ol peenaalitii hedduu argate. Arsenal bara darbee peenaalitii 2 qofa yoo argatu kun ammoo seenaa liigichaatiin waan hin barataminidha. Kanaanis kilaba peenaalitii malee qabxii hedduu walitti qabate yoo ta'u seenaa bara dorgommii 2015-16 ofumaa isaa hojjetee irra deebiin qooddate. Bara 2015-16 shaampiyoonii liigichaa kan ta'e Leicester Cityin peenaalitii 13 yoo argatu lammaffaan kan xumure Arsenal 2 qofa. And round the back is it's a wonderful finish. What a start for Liverpool. Walumaa galatti Premier Leagueidhaan bara darbee rukuttaan peenaalitii dhibbintaan 83 galaniiru. Rukuttaa peenaalitiin alaa gara gooliitti kan yaalaman keessaa ammoo harka 11 qofatu gale. Kunis dandeettiin taphattoonni sarara fuulduraa liigichaa kubbaa goolii ta'uu fayyadamuu isaanii gadi aanaa ta'uu isaa akeeka jedhame. Liverpoolii fi Arsenal bara darbee yoo waliin madaalchisnu kubbaa peenaalitii alaa fayyadamuu irratti Arsenal fooyyee qaba. Ta'us Liverpool goolii peenaalitiin galche irraa qabxii 11 yoo argatu Arsenal tokkollee hin arganne. Arsenal tapha goolii 5 fi 2 West Ham United injifate irratti peenaalitii 2 galchus baay'ina goolii dabalachuu irraa kanaafee qabxii hin jijjiirre. Gareen Mikel Arteta leenjii Arsenal kubbaawwan sarara peenaalitii keessatti argatee qulqullinaan fayyadamuu dhabuun wantoota gatii isa kaffalchiisaa ture biraati. Taphoota liigichaa 38 Liverpool carraa goolii uumuun yeroo 95 kubbaa kallattiin gara gooliitti yoo yaalu tapha tokkoon 2.5 akka yaaluuti. Yaaliiwwan kana qulqullinaan fayyadamuu irrattis Arsenal caalaa fooyyee qaba. Dabalataan kubbaawwan Arsenal gara gooliitti yaales kilaboota waancaaf morkataa turan biroo waliin
immoo United mallaqa guddaan sochoos kilaba ga'umsa gadaanaa mul'isaa dhufuusaa kan mul'isudha. Waancaa fudhachuudhaaf itti dhiyaatee hin jiru. Garuu taphattoota dargaggootaa fi humna mallaqaa qabuun mindaa guddaa kilaba kafalu. Waancaa Premier League fudhachuu fi Champions League morkachuura bu'uura hegereessaa ijaaruu irratti kilaba xiyyeeffate. Taphattoonni amma fudhates dhiyeenyatti dhiibbaa ni taasisu jedhamanii kan eegaman miti. Qooda kilabichaa kan qaban biileenarri Sir Jim Ratcliffe kilabicha hoogganu. Leenjisaan Ruben Amoorimis dhiibbaan kilabicha keessatti qaban guddaa miti. Manchester United ammas rakkoolee walxaxaa keessa kilaba jiru. Taphattoonni jijjiimoon umrii 24 hanga 28 gidduu ka'umsa olaanaa isaanii mul'isuun Premier League fi Champions League kilabootaaf gumaacha guddaa taasisu. Manchester United taphattoonni ganna kana mallatteessee lamaan umriin isaanii 26. Biraan Boomuu fi Maatiyaas Kunyaan taphattoota jijjiimoo Premier League keessaa garuu Manchester United keessatti ga'umsa gaarii mul'isan jedhamanii kan eegaman waggoota lamaan dhufanitti ta'uu mala. Taphattoonni lamaan bara darbee kilaboonni isaanii injifannoo akka dhuunfatan gargaaraniiru. Kilaba haaraa waliin ammas akkasitti itti fufu kan jedhu ni eegama. Biraan Boomuu yoo ilaale bara darbee Brentford keessatti rukutaa adabbii fi peenaalitii rukutaa ture. United keessatti garuu ga'ee kana kan ba'u Bruno Fernandes. Kunyaan bara darbee hanga goolii galchuu danda'a jedhamee eeggamu ol 6.4 goolii galcheera. San dura waggaa 6 Premier League hanga eeggamu gadhama 7 goolii galchaa ture. Boomoonis akkasuma. United taphattoota Premier League goolii hedduu galchan keessaa taphattoota 4ffaa fi 8ffaan bara darbee xumuraan fudhate. Boomoon goolii 20, Kunyaan goolii 15 bara darbee Premier League galchaniiru. Garuu sanan dura waggoota 5 keessatti Biraan Boomoon hanga goolii 12, Kunyaan hanga 8 yookaan 9 galchan. Taphattoonni kunneen goolii galchuu qofa osoo hin taane gama hundaan kilabicha ni fayyadu. Garuu kilabiin waancaa fudhachuudhaaf kaayeffatee taphattoota yoo mallatteessisu ga'umsi irra jiran itti fufiinsa qabaachuu danda'a kan jedhu sirriitti xiinxaluu qaba. United ga'umsi isaanii akka itti fufu abdachuudhaan taphattoota kanneen bitate. Taphattoonni lamaan bara dhufu Premier Leaguein hangam goolii galchuu danda'u jechuun namoonni tilmaama ka'an Kunyaan 10, Boomoon 8 jechuudhaan tilmaamu. Manchester United bara darbee ga'umsa gadi aanaa mul'isuu isaatiin baratti aanu qabxii fooyyee galmeessuudhaaf taphattoota jijjiirama uumuu malan fudhachuutu irraa eegama. Alejandro Garnachoon taphataa dargaggeessa waggoota asirratti ga'umsa gaarii mul'isaa turedha. Waggaa 21 songootiin goolii 24 keessatti ga'ee isaa ba'eera. Bara darbee taphataan gada 23 Amad Diallo kilaba ga'umsa gadi aanaa mul'isaa ture keessatti ga'umsa fooyyee mul'ise. Baatii bitootessaatti osoo hin miidhamin dura goolii 8 galchee 6 mijeesse. Taphattoonni kunneen lamaan kilabicha doolaara miiliyoona hedduu akka hin baasne taasisuu danda'u. Garuu lamaanuu kilabicha keessatti carraan taphaa hin kennamnee fi keessattuu Garnaachoo carraa dhoogachuun taphataa dargaggeessa fuulduraaf waan hedduu hojjechuu danda'u carraa dhoogachuudha. Jadaan Saanchoo, Antoonii fi Teeraar Merishaan kilabicha waliin gara United State'n hin madde kilabicha gadhiisuu akka malantu eegama. United amma taphataa biroo kan jidduu Kunyaa fi Mbeumo sarara fuulduraa jidduun taphatu barbaadaa jira. Taphataa RB Devi, Benjamin Sesko fi kan Aston Villa Ole Watkins xiyyeeffannoo isaati. Garuu taphattoonni kunneen waggoota itti aanan lamaan keessatti kilabichaaf gumaacha guddaa taasisu jedhamanii kan eeggamanidha. And he has scored for Manchester United. Premier League in England kilaboota hirmaatan gara 18tti akka hin hir'isne foomseera. Qaamni kubbaa miilaa addunyaa hoogganuu FIFAn sababa taphoota intarnaashinalaan walirra bu'uu sagantaa xiqqeessuuf kilaboonni liigota irratti hirmaatan 18 fi sanaa gadi akka ta'an yaada gorsaa kennee ture. Ta'us hojii gaggeessaan olaanaan Premier League England Richard Masters kilaboonni Premier League hirmaatan 20 irraa gara 18tti akka gadi hin buune ibsaniiru. Dorgommiileen jajjaboon hagayya 15 yoo eegalan waancaan kilaboota addunyaa Ameerikaatti dorgomaa ture ji'a darbee erga xumurame turtii ji'a tokkootiin booda ta'uu isaati. Liigiin France bara dorgommii 2023-24 irraa eegaluun kilaboota hirmaatan 20 irraa gara 18tti hir'isuun ni yaadatama. Erga bara 1994 Premier Leaguein kilaboota 20 gidduutti bara dorgommii tokkoon taphoota 380 yoo keessummeessu Richard Masters kana caalaa Manchester United fi Arsenal gidduutti torbe jalqabaatiin geggeeffaman ni eegamu.